Hi guys, akkam jirtu? Har'ammoo Microeconomics 1 Chapter 3 Part 2 Long Run Production Function isiniif qabadhee dhufeera. Dhuma viidiyoo kanarratti immoo gaaffilee Model Exit Exam Ministeerri Barnootaa Chapterii kana keessaa baaseeroo kan wajjin laallu ta'a. Egaa akkuma beekamu Theory of Production kan jedhu Chapter 3 kana wajjin jalqabneerra. Viidiyoon jalqabaa gadhiifamee jira Part 1 Theory of Production akkasumallee Short Run Production jalatti ilaalleerra. Viidiyoo isa kanaan immoo Long Run Production Function kan laallu ta'a. In the long run, a firm has enough time to change the amount of all its inputs. Egaa long run keessatti amount input isaa hundayyuu jijjiiruu danda'a. Firmiin tokko yookiin kaampaaniin tokko hamma output isaa dabaluudhaaf, hamma production isaa dabaluudhaaf input isaa hundayyuu jijjiiruu danda'a jechuudha. Kana jechuun all inputs are variable long run keessatti jechuudha. Kanaan dura ilaalle short run garuu at least one input is fixed. Inputii hunda jijjiiruu yeroo production time yookiin immoo production period nuti keessatti inputii hunda jijjiiruu kan nuti hin dandeenye. Inputiin kan variable kan ta'u, inputiin inni kaan immoo fixed kan ta'u short runidha. Long run keessatti garuu inputii hundayyuu jijjiiruu dandeenya yookiin immoo hamma isaa dabaluu dandeenya jechuudha. Productionii keenya dabaluudhaaf. Kanaafuu there is no fixed input. As keessatti long run keessatti fixed inputiin hin jiru. Inputii qabnu hundayyuu variableedha. Amma isaa dabaluu dandeenya jechuudha outputii keenya dabaluudhaaf. Kanaafuu long run production is described by the concept of return to scale jedha kan wajjin ilaallu ta'a. Egaa long run keessatti inni kun baay'ee murteessaadha. Isoquantiin isoquant shows the combination of two inputs that can produce the same level of output. Isoquant jechuun kun karbii ilaalaa jirtan kun isoquant karbiidha kuni. It shows combination of two inputs that can produce the same level of output. Combination inputoota lama, inputoonni lamaan iyyuu variableedha. As keessatti capitallis variableedha, laboriinis variableedha jechuudha. Jijjiirama kunoo capitalli 10, 20, 30 dabalaa deema, laboriinis 10, 20, 30, 40 jecha akkas dabalaa deema. Kanaafuu combination of labors and capital garuu that produce the same level of output, the same level of production kan inni irratti ta'u isoquant jedhama jechuudha. Laayinii kanarratti same level of production tu jira. Fakkeenyaaf poontii anamma kaarsarii kanarra dhaabee jiru kanarratti produce godhoote firmiin tokko poontii kanarratti kaapitaalli 30 asumaan gadi yoon dhufe laabariin immoo naannoo 10 jechuudha. Kaapitaala 30 fi laabarii 10 yoo fayyadamee fi laayiniidhuma kanarratti gadi dhufe akkas naannoo kanatti immoo kaapitaalli 20 laabariin immoo naannoo 10 fi 20 gidduu naannoo 17 ta'uu danda'a. Iddoo kanatti laabarii 20 fi kaapitaala 20 fi laabarii 17 waan akkasii ta'uu danda'a. Iddoo kanattis yoo ta'e iddoo gubbaattis iddoo kanattis yoo ta'e outputiin keenya yookiin productioniin keenya qixxeedha jechuudha. Kanaafuu isoquant laayiniin kun yookiin isoquant karbiin kun combination of two inputs yookiin immoo in this case combination of capital and labor as keessatti jechuudha. That can produce the same level of output. Outputiin keenya laayinii kanarratti waluma qixxaadha jechuudha. Iddoo kanarratti pointii kanarratti fayyadamee kaapitaala 30 fi akkas laabarii 10 yoo fayyadamee fi gadi dhufee asirratti laayinii kanarratti naannoo kanatti kaapitaalli meeqa ta'uu danda'a? 5 ta'uu danda'a. Kaapitaala 5 fi laabarii immoo iddoon kun 60 jedha. Laabarii 60 yoo fayyadamu waluma qixa jechuudha. Outputiin nuti produce gochuu dandeenyu laayinii kanarratti. Kanaafuu line that shows or curve that shows combination of two inputs that can produce the same level of output is isoquant. Isoquant curve jedhama jechuudha karbiin kun. Kun baay'ee indifference karbii faana wal fakkaata. Indifference karbiin immoo karaa kanarra gudi yookiin komodiitii tokko yoo ta'e y axis irra x axis irras komodiitii y yoo ta'e komodiitii garaagaraa yeroo ta'utti laayinii irratti yookiin immoo karbiin irratti the same utilitiin argamu indifference curve jedhamallee ilaalleerra chapter 1 keessatti. Akkasuma inni kun immoo karbii irratti the same production hin argamu from different combination of inputs. Inni kun immoo isoquant jedhama jechuudha. Property isoquant ilaallu isoquant slopes downward. Propertoonni isoquant kun baay'een isaanii property indifference curve faana kan wal qabatu. Propertoonni kun hundi isaanii kan property indifference irraa adda ta'e miti. Isoquant slopes downward kunuuti
downward sloping dha. Downward sloping ta'uun isaa kun asoo quantii garaagaraati. Kun fakkeenya asoo quantii 1, asoo quantii 2, asoo quantii garaagaraati jechuudha. Q1, Q2, Q3 kun level of production keenya gargaari. Kanaaf sattaanu kanarratti. Isa kanaaf isa lammaffaa fi sadaffaarra gargaari. Garuu laanii tokkicha kanarratti asoo quantii tokkicha kanarratti production keenya zeseemiidha jechuudha. Isa lammaffaarrattis tokkicha kanarratti laanii sun irratti production keenya outputting keenya zeseemiidha. From different combination of inputs. Kanaafuu property of isoquantity ni jalqaba. Isoquant slope is downward. The further an isoquant lies away from the origin, the greater the level of output density. Isoquantota kana keessa Q1, Q2, Q3 keessa isoquant 3 greatest level of output qaba. Hammumanni origin irraa asii ol fagaachaa deemu isoquantiin keenya level of production isaa dabalaa deemaa jechuudha. Kanaafuu isoquantiin garaagaraa yeroo jiraatutti inni origin irraa asii ol fagaatuun level of production guddaa qaba. Ishiin originitti dhiyaattu Q1 kun immoo level of production ishee xinnoodha jechuudha. Isoquants do not cross each other. Kunooti akkuma ilaaltan parallelii deema malee cross waliin godha. Isoquantiin tokko isoquantii biraa cross godhee darbuu hin danda'u. Isoquants don't cross each other. Inni sadaffaan standard isoquant curves are convex to the origin. Isoquantonni convex to originidha. Shapein isaanii akka kana kunoo convex to originidha. Concave ta'uu hin danda'an jechuudha. Differencein convex fi concave fakkeenyaaf amma kana kaasnee giraafisa kaasee yoo ilaale isoquantiin sheeppii kunoo akka kanaa qaba. Asiin gad dhufee akkas. Kun convexidha jechuudha. Iddoo concave ta'ee raatee garuu sheeppiin isaa asiin ol ka'ee akkas gadi dhufadoo ta'e concave jedhama jechuudha. Kanaafuu sheeppiin isoquantii convexidha. Isoquantis must be thin. Thin ta'uu qaba jechuudha isoquantiin. Ittaannee wajjin ilaallu marginal rate of technical substitution hin jedhudha. Marginal rate of technical substitution is the rate at which one input can be substituted for another, keeping the level of output constant. Level of output in keenya yookiin immoo amma nuti produce goonu constant ta'eetiniin rate at which one input can substituted for another. Inputii tokko inputii biraatiin kan nuti bakka buusuu dandeenyu reetiinsa marginal rate of technical substitution jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf marginal rate of technical substitution of labor or capital is the number of capital K which can be replaced or substituted by one unit of labor. Fakkeenya kana yoo ilaalle marginal rate of technical substitution of labor for capital jechuudha. Kuni maalla hamma kaapitaalii laaberii tokko bakka bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf laaberii tokko hir'isneetanii kaapitaala dabaladoonni hamma kaapitaalii waan laaberii bakka bu'udha. Kanaaf negative of change of capital over change of L. Negative kan jenne lakkoofsi kun negative waan dhufuuf negative kanaan badee akka positiivatti nu jijjiiramuufidha. Change of capitaliin hir'achina irraa asirratti change of laaberiin positiiva change of capitaliin negative waan ta'uuf negative balleessa akka positiiva ta'uu bira isaanii negative kun fuuldura galus. Kanaafuu marginal rate of technical substitution of labor or capital jechuun change of capital over labor equal to negative of derivative of capital with respect to labor dha jechuudha. Kun immoo maalla proof gochuu dandeenya marginal product with respect to labor over marginal product with respect to capital ifaan wal qixaadha jechuudha. Maaltu marginal rate of technical substitution of labor for capital. Kun slope of isoquant line dha. Slope line keenya isa jalqaba slope isoquantii kana slope isoquantii marginal rate of technical substitution dha jechuudha. Maaliif isa kana marginal product of labor over marginal product with respect to labor over marginal product with respect to capital yoo inni marginal rate of technical substitution yoo argannu marginal rate of technical substitution immoo hamma laaberii fi kaapitaaliin bakka wal bu'aa deemu tokko irra jechuudhaan tokko manni bakka wal bu'aa deemudha waan ta'eef inni kun islooppii isoquant laayiniiti jechuudha. Isocost laayiniin immoo alaala. Isocost laayiniin immoo kunoo laayinii akka kanatti straight jiru kana represents all combination of two inputs that a firm can purchase with the same total cost.
Total cost wal qixa ta'e fayyadamuudhaan combination of input firmiin purchase gochuu danda'u. Laayinii kanarratti hammi koostii wal qixadha jechuudha. ISO cost line akkuma maqaa isaarraa ilaaltan ISO cost the same cost jechuudha. Koostiin firmiin kun baasu wal qixadha. Fakkeenyaaf poontii kanarratti yoo bite maallaqa qabu hunda karaan waaksisiin kun kaapitaaliidha. Karaan eksi laaberiidha. Poontii kanarratti yoo bitatee purchase godhoote maallaqa qabu hunda laaberii irratti baasee kaapitaali zeeroodha. Akkasas yoo dhufe hammi laaberii qixxee kanaan kan jirudha. Poontii kanarraa ka'uudhaan hammi kaapitaalaa immoo qixxee kanarraa kan jirudha. Poontii laayinii kanarratti walumaa galatti ani inni purchase godhu koostii wal qixa baasaa jechuudha. Purchase gochuudhaaf. Kanaafuu equationiin koostii kanadha. Cost equal to W times L plus R times K dha. Siin total costiidha. W is wage rate of labor. Gatii laaberiidhaaf gatii hojjetaadhaaf kaffalamudha jechuudha W. R in cost of capitalidha. Yookiin immoo rent inni waamuu dandeenya irri koostii kaapitaalaadhaaf baasnu gatii kaapitaalaaf kanfalamu jechuudha. Price of capital jechuudha irriin times K. Kanaafuu koostiin price of wage yookiin immoo price of labor times labor plus price of capital times capital jennee barreessuu dandeenya jechuudha tootaalii koostii keenya. Kanaafuu asirratti ISO cost laayinii kana kun immoo amala ISO cost laayinii immoo amala budget laayinii faana wal fakkaata. Chapter 1 keessatti budget laayinii ilaalleerra amala budget laayinii qabaachuu. Laayinii kana irratti koostiin waluma qixadha. Garuu different combination of kaapitaalaa fi laaborii jedha. Iddoo kanarratti kaapitaalli guddaadha. Asiin gadi yeroo dhufu kaapitaalli irracha laaboriin immoo dabalaa deema. Hammi kaapitaalaa irratti hammi laaborii immoo dabalata. Garuu laayinii kanarratti koostiin jiru wal qixa. Baasiin firmiin sun baasu ekspendijeriin isaa wal qixa koostiin jechuudha. Kanaafuu equationuma kanarraa kaaneetiin laayinii kana kaasuu dandeenya. Kaalkuleeshinii keessattis equation yoo nu kenname equationuma C equal to WL plus R jedhu kanarraa kaaneetiin kana kaasuu dandeenya jechuudha. Y axisiin kaapitaaladha. Kaapitaalli Y irra jira. Laaberiin X irra waan jiruuf Y axis argachuuf X 0 goone. X jechuun asitti laaberiidha. Laaberii yoo 0 goone as keessatti siin kun cost equal to R K qofa ta'a jechuudha. Laaberii yoo 0 goone mee isa kana barreessaa ilaallu. Laaberiin yoo 0 ta'e Y axis argachuuf jechuudha. Y axis argachuuf pointii Y axis argachuuf yeroo equation nu kenname qormaata afaan irratti gaafatamnuu fi Y axis argachuuf maateriyaaliin itti fayyadamu barreessuuf kan mijatu miti. Y axis argachuuf X 0 goone. As keessatti X'n L dha waan ta'eef laaborii yoo 0 goone siin keenya maal ta'a? Koostiin jiru R K qofa ta'a jechuudha. R K. Kanaafuu asitti kaapitaala argachuuf over R yeroo jennu kaapitaalli keenya maal ta'a? Total cost over R ta'a jechuudha. Kaapitaalli keenya total cost over R ta'a. Kun pointiin kuni pointii Y axis yookiin immoo pointiin kaapitaalaa jechuudha. Bakki inni itti dhufnee pointii godhannu yeroo giraafii isaa kaasnu C over R dha jechuudha. As pointii kanarratti C total cost over R dha jechuudha pointiin kun. Laaberiin immoo 0 dha pointii kanarratti. Ittaansini pointii asii kana immoo argachuudhaaf bakkatti kaapitaalli 0 ta'udha. Pointiin kun immoo laaberiin maksimamiidha. Kaapitaalli 0 dha asitti immoo. Kanaafuu X axis kanarratti immoo maal goona? Kaapitaala keenya 0 goona jechuudha. Kanaafuu kaapitaala yoo 0 goone dhufnee equationii kana keessatti kaapitaalli kun yoo 0 ta'e siin WL kana qofa ta'a jechuudha. Siinii wage times laaberii qofa ta'uu jechuudha. Kanaafuu over wage yeroo goonu laaberiin keenya capital total cost over
laabariin keenya total cost over W wage hin ta'a jechuudha. Kanaafuu pointiin ishiin kun immoo pointiin kun C over W total cost over W pointii kanarratti capital zeeroodha laabariin immoo maximumidha jechuudha. Kanaafuu pointii kanaaf kan argannee booda laayinii kana draw gochuudhaan wal qabsiisna jechuudha. Yeroo lakkoofsaan gaafatamnu. Erga pointii lamaan isaa arganne laabarii kana pointii kanaa fi pointii kana yeroo wal qabsiisnu isocost laayinii arganna jechuudha. Mee slope of isocost laayinii barbaadu. Slope jechuun change of y over change of x. Y as keessatti kaapitaaladha. X immoo laabariidha asirra kan jiru. Change of y jechuun pointiin kun asirratti x zeeroodha jechuun laabariin zeeroodha. Kaapitaalli c over r'dha. Kanaafuu change of y jechuun zeeroorraa kaasee hamma c over r'tti kan jirudha jechuudha kaapitaalli keenya. Laabariin immoo asii zeeroorraa kaasee amma ctti kanaafuu change of y zeeroo hir'isuu c over r jenna over change of x immoo asiin iddoo kanas c over w dha c over w hir'isuu zeeroo jechuudha. Over c over w hir'isuu zeeroo yeroo hir'u minus of wage over rent nu dhufa. Minus of cost of labor over cost of capital nu dhufa. Kun slope of isocost line nu ta'a jechuudha. Kan akkamitti arganna? Change of capital over change of labor jenna jechuudha. Change of over change of x jechuudha. Capital keenya asii zeeroodha asii c over r'dha. 0 minus c over r over c over w minus 0 net w over r kan arganna. Kanaafuu ishii kana dagachuun qabda. Slopein isocost line w over r jechuudha. Asii kun downward laayiniin kun laayinii isocost laayiniin downward waan ta'eef negatiivni kun dabalame jechuudha. Downward laayinii waan ta'eef slopingiin isaa downward slopingidha. Tansuudhaan optimal combination of input ilaallu output maximization for a given level of cost. The producer will be in equilibrium when he or she maximizes the output for a given cost. Produceriin tokko equilibrium irra gaheera kan jedhamu for a given cost maximum output produce yeroo godhudha jechuudha. Maximum output irratti equilibrium irra gaha. This means that the producer reaches the highest isoquant for a particular cost. Highest isoquant for a particular cost. Kana jechuun equilibrium irra kan gahu point of tangency of isoquant and isocost laayiniidha jechuudha. Kun asirratti olaaltanii pointii kanarratti isoquantii inni lamaffaan kun inni kun as jira. Isocost laayiniinis jira. Bakkatti isoquantii fi isocost laayiniin kun wal tuqu point of equilibriumidha jechuudha. Point of tangency isaanii kun equilibriumidha. Kana jechuun maximum outputiin pointii kanarratti produced ta'a jechuudha hiiktisa. Pointii E kanarratti. At optimal input combination or tangency point, the slope of isoquant is equal to slope of isocost line. Iddoo kanarratti pointii kanarratti slopein isoquantii fi slopein isocost line wal qixadha. Amma kaa slope of isoquant jechuun marginal rate of technical substitutionidha. Slopein isoquant marginal rate of technical substitutionidha. Slopein isocost line immoo W over R dha. Kana lamaan isaa yoo ilaalleerra. Kanaafuu slopein isoquant marginal rate of technical substitution erga ta'e marginal rate of technical substitution jechuun immoo marginal product for with respect to labor over marginal product with respect to capital dha jechuudha. Slopein isocost line immoo W over R dha. Kana lamaan walitti equate goona jechuudha. Pointii kanarratti hamma laaborii fi hamma kaapitaalii jiru argachuu pointii irratti pointii equilibrium irratti hammamtu akka jiru argachuu marginal rate of technical substitution equal to isocost line jenna jechuudha. Kanaafuu marginal rate of technical substitution kunooti. Isocost line immoo W over R dha. Walitti equate gooneetiniin pointii equilibrium kan arganna jechuudha. Egaa kitaaba keessa irraa ilaaluu dandeessu inni kun keezii lamaanidha. Optimumiin kan argamu keezii inni jalqaba maximum outputidha. Keezii lamaffaan immoo
minimum cost kan jedhu jira as keessatti hin barreessineen minimum cost isa ilaaluu dandeessu. Expansion path yaalaallu. Expansion path jechuun immoo pooyintoota equilibriyeemii kan wal qunnamsiisudha. Fakkeenyaaf isookuwaantiin kun jira, isookoostalaaniin jira, equilibriyeemii waan hin rangaama. Itti aansuudhaan ol siqeetiniin immoo isookuwaantii fi isookoostalaanii jira. Innis bakkatti wal tuqu equilibriyeemii tokkodha. Pooyintii itti aansee immoo isookuwaantiin jira, isookoostalaaniinis jira. Pooyintii F kanarratti immoo bakki lamaan isaa wal tuqa. Kanaafuu pooyintoota equilibriyeemii D, E, F kan akkasitti kan wal qunnamsiisu expansion path jedhama. Expansion path irratti piraasiin kaapitaalii fi piraasiin laabarii konstaantiidha jijjiiramaan jiru. Garuu hammi outputii keenya hammi nuti purchase goonu dabalaa jira. Hammi kaapitaalii fi hammi laabarii nuti purchase goonu dabalaa deema. Maallaa koostiin keenya waan dabalaa deemu. Pooyintii D irraa gara pooyintii irra pooyintii F'tti pooyintoota equilibriyeemii kanarratti isookoostalaaniin keenya se'ola waan dabalaa deemu baajanni yookiin ekspendishariin kaampaanii dabalaa deema. Isookoostalaanii ishee jalqaba irratti baajanni kaampaaniin sun ekspend godhu muraasadha. Itti aansuudhaan baasiin kaampaaniin sun kaapitaalaa fi laabarii purchase gochuuf baasu hin dabala. Itti aansittis baasiin isaan dabala. Baasiin garuu kan dabale hammi kaapitaalaa fi laabarii dhaabbanni yookiin fiirmiin sun purchase godhu waan dabaleefidha malee koostiin dabaleef miti. Kanaafuu wantoota equilibriyeemii wal qunnamsiisu walumaa galatti DEF expansion path jedhama jechuudha. Let's see this numerical example. Gaaffii kana wajjin ilaalluuti. Itti aansanii immoo gaaffii model exitii exam irraa bahee wajjin ilaalleen xumurru ta'a. Suppose a certain contractor wants to maximize profit from building a bridge. Biriijii tokko kontiraaktarii tokko biriijii build godha. Profit isaa maximize gochuu barbaade. The contractor uses both labor and capital in the efficient combination of labor and capital that are sufficient to make bridge is given by functioning isaa kana walumaa galatti 0.25 L labor times capital idhaan kenname functioning output isaa. If the price of labor W and capital are birri 5 in 10. Pricing laborii yookiin weejiin birri 5. Pricing capitalii yookiin reentiin birri 10 jechuudha. Find optimum combination of labor and capital. Equilibrium point irratti amma laborii fi amma capitalii barbaannaa jechuudha. Output isaa maximum gochuudhaaf maximum output point itti argatu irratti laborii fi capitalii meeqa kan jedhu ilaalla. That the equilibrium exists when equilibrium kan argamu ka akkuma dura laallee equilibrium point equation kana fayyadamneetidha kun. Bakkatti marginal product for labor over marginal product with respect to capital equal to wage over rent bakka ta'e kana point kana barbaannaa jechuudha. Maaliif marginal rate of technical substitution equal to slope of isooquant or marginal rate of technical substitution equal to slope of isocost line or double over arrow jennee waan jalqabneef. Kanaafuu point equilibrium kana barbaaduu fi W over arrow jechuun as keessatti weejiin 5 birri 5 nuu kenname piraasiin laabaree jechuudha. Piraasiin kaapitaalii immoo 10 5 irra 10 tokko lammaffaadha. Itti aansuudhaan marginal product for labor over marginal product with respect to capital in kuni marginal product with respect to labor and marginal product with respect to capital in 0.25 k over 0.25 L. Marginal product jechuun ka slope ira jenneera derivative goona jechuudha. Function nu kenname sun derivative gochuudhaan isaan kana kan argamu. Function nu kenname 0.5 LK kan jedhudha. 0.25 labor times capital kan jedhudha. Kana wajjin ilaaluudhaaf mee barreessee ilaalla. Outputiin keenya kan nu kenname Q'n 0.25 0.25 labor
terms capital jedhamee nu kenname. Kanaafuu marginal product with respect to library argachuudhaaf with respect to library derivative goonaa jechuudha functionii kana. Yeroo derivative goonu with respect to library dha waan ta'eef capital akka constant itti ilaalla. Yeroo derivative ta'u 0.25 poweriin L tokkodha waan ta'eef L kun hin badachuudha with respect to library waan derivative gochaa jirruuf 0.25 k ta'a. Marginal product functionii kana with respect to capital immoo yoo derivative goone library akka constant itti ilaalla. Kanaafuu 0.25 with respect to capital dha waan ta'eef 0.25 L dhufa jechuudha. Kanaafuu kunuuti marginal product with respect to library 0.25 k dha. Marginal product with respect to capital immoo 0.25 L dha jechuudha. Yeroo ta'u 0.25 0.25 dhaan bada k over L ta'a jechuudha. Kanaafuu W over R ni tokko lammaffaadha. Marginal product with respect to labor over marginal product with respect to capital immoo k over L dhufa. Kanaafi kana yeroo lamaan isaa equate walitti goonu k over L equal to 1 over 2. Criss-cross gooneetiniin L equal to 2k arganna. Kanaan equation 1 dha jennu. Itti aansuudhaan immoo formulaadhuma equationidhuma cost yoo barreessine WL plus RK tunuun C dhufa cost ta'a. WL plus RK cost waan ta'eef W 5 weejiin 5 nuu kennameera. R immoo 10 walqixa 600 equationii lammaffaa arganne jechuudha. Equationoota lamaan kana walitti combine gochuudhaan L equal to 2k 5L plus 10k equal to 600 kan jedhu kan equationii lamaan kana combine gochuudhaan hamma L fi hamma k arganna jechuudha. L 60 capitalin immoo 30 jechuudha. Maximum output firmiin kun kan argatu library 60 fi capital 30 units yoo fayyadame maximum output argata jechuudha. Deebiin keenya L 60 k 30. Return to scale kana ilaallu as keessatti return to scale gosa sadiitu jira. Constant return, increasing return fi decreasing return dha. Constant return nan jedhamu constant return to scale is a situation in which a proportional increase in all inputs increases output in the same proportion. Inputiin keenya yeroo dabalu outputiin keenyas proportionidhuma suni yoo dabale by the same proportion yoo dabale constant return jedhama jechuudha. Increasing return to scale is situation in which output increases in a greater proportion than input. Output in Kenya proportionally input Kenya caalatti yoo dabale increasing return to scale jenna jechuudha. Amma input dabalu caalatti output in Kenya proportionii caalu yookiin immoo rate caalu yoo dabale jechuudha. Decreasing return to scale in a situation in which output increases less than proportionally to input used. Input in dabala yeroo deemu output in keenya garuu decreasing rate dhaan dabala yoo ta'e decreasing return to scale jenna jechuudha. If all inputs into the production process are doubled, three things can happen. Fakkeenyaaf input qabnu sun double goona yoo ta'e fakkeenyaaf output kan more than double output in keenya more than double yoo ta'e increasing return to scale jenna. Input yeroo double ta'utti output exactly double dhuma ta'e yoo ta'e constant return to scale jedhama. Input keenya yeroo double ta'utti output keenya less than double yoo ta'e decreasing return to scale jenna jechuudha. Asirratti ilaaluu dandeenya. Asin total product karaa gubbaarra kan jiru kun input dha. Input yeroo dabalu increasing return to scale yoo ta'e shape convex ta'e shape akkanaa qaba jechuudha. Proportionally hamma input keenyaatti olitti total productiin double ta'e waan ta'eef. Constant return to scale immoo pointii kana ammasitti kan jirudha. Inputiin double yoo ta'e outputiinis double dhuma ta'a jechuudha. By the same proportion. Decreasing return to scale immoo kanaan boodadha. Asirraa garanatti inputiin keenya yeroo double ta'u yookiin immoo inputiin keenya yeroo dabalu outputiin keenya garuu
Proportionally hamma impatiin dabaleetii gaditti dabalaa jechuudha. Yoo ta'e immoo decreasing return to scale jenna. Fakkeenyaaf outputiin yoo dabalte impatiin yoo dabalte outputiin immoo inni dabalu less than double-dhaan jechuudha. Impatiin keenya yeroo dachaadhaan dabalu outputiin keenya garuu dachaadhaan iyyuu dabaluu hin dandeenye yoo ta'e decreasing return to scale jenna jechuudha. Itti aansuudhaan gaaffilee model exit examii chaapterii kana keessaa ba'an wajjin haa ilaallu. Given a homogeneous production function jedha. Function kana nu kenne compute the return to scale if every factor is increased by beta times in factoriin as keessa jiru hundiyyuu factoriin keenya kaapitaalaa fi laabariidha. Capital the power of 0.9 dha. Laabariin immoo the power of 0.5 dha. Capitaalis laabariinis beta times dha yoo dabaleera ta'e state whether if every factor is increasing by beta times and state whether increasing, decreasing or constant when factor increased by beta times. Amma capital librariin keenya beta times dha yoo dabale y total outputiin keenya akkam ta'e increasing jedhamoo yookiin immoo decreasing jedhamoo akkam ta'e jedhu kana wajjin ilaallu. Y is a function of case beta dhaan baasna ellis beta dhaan baasna jechuudha. Yogguu kana a times beta times case the power of 0.9 beta times L the power of 0.5 ta'a. Egaa paawarii yeroo wal fakkaataa ta'u beeziin paawariin gargar ta'us beezii wal fakkaataa waan ta'eef beta the power of 0.9 fi beta the power of 0.5 kana walitti finne beta the power of 0.9 plus 5 enna inni kan akkuma jiruttidha een jira k the power of 0.9 dha l the power of 0.5 duwwaa tuqaa 9 kana yeroo walitti daanu tokko tuqaa 4 dhufa. Kanaafuu faaktoriin kun tokkoon isaa beettaadha yeroo baay'atu faankshiniin kun waliigalaa isaa garuu beettaa the power 1.4 dhaan baay'ate jechuudha. Kanaaf deebii sirriin caadha jechuudha. It is a locus of points of producer equilibrium resulting from changes in total monetary outlay while keeping factor price constant. Pointota equilibrium kan wal quunnamsiisa jechuudha. Piraasiin constant ta'ee jiruuti. Pointota equilibrium kan wal quunnamsiisu amma kalaallee kana expansion path jedhama jechuudha. Akkuma malaallee kana fakkeenyaaf laabarii fi kaapitaala tokko wayitu jira yoo ta'e pointii kana irratti asoo koostii fi asoo kwaantii wayitu jira. Jalqaba kana yoo ta'e point of equilibrium taansuudhaanis immoo asoo koostii fi straight ta'uu qaba laaniin kuni ani waan ittiin barreessaa waan nama jenneefidha. Asoo kwaantii kan biraatu jira yoo ta'e asittis pointiin equilibrium ishee kanadha. Pointota equilibrium kana wal quunnamsiisu akkasitti laaniin kuni expansion path jedhama jechuudha. Expansion path irratti piraasiin kaapitaalii piraasiin laabarii dabaleen miti garuu amma nuti purchase goonu yeroo dabalutti pointota equilibrium jira wal quunnamsiisaa jechuudha. Thank you waan wajjin turtaniif galatoomaa chaanalicha subscribe gochuu hin dagatinaa nagaan tura.